kuma saddeennaa galchee diraamaa Dubaay galchee torbee lamatti na tokkotu fudhu jedheen. Ijoolleen keenya birriin takka yoo sitti dabarte birrii takkitti san si biratti hafte san nama koodha kon obboleettii koodhan jedhu beeki. Jeetu ku birrii jaamoo maaltu natti darbe mucaa maara kana fudhadhu jennaan dide. Yeroo tokkos ayyaana wayiitu jira biddeen kisi tokko kanannaa fide. Ijoolleen keenya ko rabbiin hin beekanu. Obboleessa isaa ka dhugaa waan qileetti badu soqo maal akka ta'e hin beekne maaliif sammuu keenya cufame abboleewwan ku please. Boru rabbiin biratti hin gaafatamtu addunyaan tun kan tuudha eenyumtu addunyaa kanarratti nafu waan gaarii hojjedha please. Kuleeyyaa keessan hin baddalina waan gaarii hojjedha. Yaa ijoollee keenya geeffadha. Ijoolleen Kuweetis Dubaayis jirtan akka Su'uud Arabiyyaa akka hidhaatti xaxamtanii hin duune ijoolleen keenya dhiira. Of eegga'aati hattuu uf keessaa baasa. Hattuu uf keessaa baasa. Araboonni siniin iltu. Zeegaa sheefiyyuu hin iltu. Takkaas hin qabnaan siniin iltu. Yaa ijoollee keenya. Yoo nuti kaane iyyisiisanne miidiyaa irratti kun ijoolleen amma nuti mana nuti hejjennuti foolisoota jira. Ijoollee warra isaaniitti foolisoota. Itootti sinii himnee afaan isaaniitiin himnee suura kee maxxansine takkaatti gologgoltee si baasti. Yaa ijoollee keenya dhiira yoo of eegdan baasa hattuu of keessa. Yoo of eegdan of sirreessa. Himimmaan ijoollee keenya himimmaan shamarran keenya rabbi sinin dhiisu. Kanaachi tokko keessan irratti hiriira nagaa bahuu qabna nuti. Maal eegdu sin yaa ijoollee keenya amma hiriira baaneetu iyyanna jechuu awaannitti ambaasitti iyyachuu qabna shamarran keenya Kuweet keessa jiru. Hiriira baanee guyyaa tokko makiinaatti namne ijoollee maqaa isaanii liistii isaanii laachuu qabna. Dirqama kun hamma yoomitti humna hamma yoomitti nyaatanna hamma yoomitti obboleettiin keenya daffaramte hamma yoomitti obboleettiin keenya miskiinni shinti beetii nama eegxee birrii taa'a bultee akkamittiin birriin ishee saamama. Naafaa darbu jettee uftee gooyyoomsaatiin obboleessi keenya dhiira irratti ka'an shamarran keenya irraa nyaatanii dhabaniitu dhiiratti darban amma. Ani dhugaa waaqayyo ijoollee dhiira keenya irratti nam tokko ishee dhiisu lubbuu holla'a malee. Sababni isaas maali jechuudha? Eenyu ta'eetu inni dhiira irratti dhiira nyaata dubartii irra dubartii ta'ee nyaatanii eenyu ta'eetu? Hin dhiisnus illee hin kaana irratti jechuun dirqama keenya. Funyaa ishee qabne maqaballeessi maxxansaa iddoo beektanitti feesbuukii irratti suura isaanii maxxansaa hamma biyyaattiin aabiina. Warri feesbuukii qabdan feesbuukii irratti suura isaa fi barreessaati maxxansaa. Ijoollee Oromootirraan birriin erginaa taargoon erginaa ijoollee Amaaraatiin erga kalas. Gadalii gaagalan isaan gadalii galuu jaalatu kan keenya wal guddisuu silan jaalanneefu nergatina abadan. Angara kuutiin nergadhurra uummata akkasii isaan gaafadhurra akka dhusiyaan. Rabbiin rakkisini ijoollee Oromoo dhabbulee wangoota obbola gargaaraa jedhee. Obboleetti kiyya lama maal beektaa nuti fakkeenyaa fi namni tokko beeka. Ijoollee baadiyyaa irraa ufeetu jira obboleetti kiyya qaali. Ijoollee waa tokko hin beekne jira. Ijoollee sooshaal miidiyaan fayyadamuu hin beekne jira. Ijoollee barreeffama hin beekne jira haadhoo kiyya. Meeqa ishee jira ijoolleen as keessa dhugaa rabbi har'een gadda maali'a mucayyittiin tokko lakkoofsa biyyaa kooddii Itoophiyaa wallaalte. Yaa siisterii kiyya hundumti keenya wal qixxee miti habiibti. Hundumtuu qixxee miti hundumtuu beekumsa godhatee miti kan horiitis kaati bahee ufuutu jira biyya keenya keessa. Kana irratti maal abbaa ishee hojjetti maal abbaa ishee irraati nyaatti maaliif ta'uu qaba ta'uun qabu wal gargaaruu qaba malee namni wal asaradda'uu qaba malee itoo balleessaa ejjenneeyyuu itoo hanfa ejjenneeyyuu ilmoon dhiiran nu jijjiiruuf nu gorsachuu qabdu ijoolleen keenya dhiira. Kalshabboonni kun argaa isaanii dhugaan guban maxxansa iddoo argitanitti maxxansa feesbuuk irratti maxxansa geessaati maqaasa namticha warri beektan maxxansa warri isaa ilaalanii fi beetasabiin isaa ilaalanii fi kalshabbee asii hattu maal abbaa ishee kalshabbeen kun namummaan qabdu giiftii Oromummaa maal beekti namummaa yuun qabdu ba namummaa horii eba namummaa tokko didee yoo nu baase kana maal go'aseete hojii kana raboota wal ta'eetu si galfata okumaaf si galfata bakka ofiisaatti si galfata birrii kee okumaaf fudhata si dabaddabaa viidiyoo kana qullaa mana keessa si oofessi waraabaa saniin booda viidiyoo sanitti sodaachisa
ደግሞ እጄን አየችኝ። ማን ይፈልግሻል አንቺን እንደዚህ ቆማጣ ሆነሽ ምናምን አለችኝ አቡዬ። ከዛ እውነት ልትሰሚ ትችያለሽ፣ እዚህ ውስጥ ልትኖሪ ትችያለሽ። እርግጠኛ ነኝ አቡዬን ቤት የማይከታተል ሰው የለም። እርግጠኛ ነኝ ወላሂ በዱንያም ባኪራ ማወፍ አይደለሽም ወላሂ ላዚም። ከዛ ነገር የሆነ ቤት አስገባችኝ አቡዬ። እንደዛ ታለች በኋላ 5000 ድርሃም ምናምን አይደል እንደሚቀበሉት ትንሽ ሸጠኝ። ከዛ የሆነ ቤት ትልቅ ቤት አስገባችኝ አቡዬ። አቡዬ እኔ ማለት ነው በህይወት የማይረሳኝ ያማቁ ቀንና ይሄ ቀን ነው የማይረሳኝ። እና አባቴ የሆነ ነገር ያደረገኝ ቀን 3 ነገሮች በህይወት አይረሳኝም። አላቅም ብቻ ግን ይቅርታ ጋይሶች ማለት ነው ወላሂ ይቅርታ ስለማልች ነው። ከዛ የሆነ ቤት ማለት ነው 11 ልጆች ያለበት ቤት አስገባችኝ። ስታስገባኝ ምግብ ምን ነኝ የምሰራው፣ ልብሳቸውንም የምተኩሰው እኔ ነኝ። 5 ልጆች ትምህርት ቤት እንትን ይላሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ እንትን ነው ኮሌጅ ነው የሚማሩት እዚህ ራስ ካይማ ማለት ነው። ከዛ ኪችን እንዳልቀየር እኔ በሽተኛ ነኝ፣ ማን ይፈልገኛል አቡዬ? ምንም አማራጭ የለኝም። በዛ ላይ ደግሞ ያ 3 ወር የሰራሁበትን ገንዘብ ወስዳለኝ፣ ቢሮ አንጥታ ሰጥቷት ወስዳለኝ። የእናቴ እንኳን እናቴ እኔ በነገራችን ላይ ትመጣ ወደ አረብ ሀገር ትመጣ አቡዬ፣ ይቺ የአዲስ አበባ ልጅ 2000 ብር ቻለች፣ በ8000 ብር ነው ወደ አረብ ሀገር። እናቴ ደግሞ 2 መሬት ሽጣ ነው የሰጠችኝ። ከዛ እናቴ የዛን ቀን ማለት ነው ልጅ አለችኝ ወይ እንደ ሰው በሬ የለኝ ወይ ላም የለኝ ሽጬ እንኳን አልሰጥሽ አለችኝ። ወንድሞቿ ትንሽ ክፉ ናቸው አቡዬ። አንደኛው ወንድሟ ብቻ ነው ጥሩ ድሃ ነው እንጂ እሱ ከዛ በኋላ አቡዬ የሆነ ቤት 11 ልጆች ያሉበት እየሰራሁኝ እያለ እንዳልቀይርም እንትን ነው። ግን ጓንት ፈልጌ ለብሳለሁ አቡዬ። ጓንት እየፈለኩኝ ደግሞ ልብሴን ደግሞ የእጅጌ ረዘም ያለ ነው። ከዛ ሪፎርምት ይገዙልኝ። እኔ ይሄንን አልለብስም አልኳቸው። ለቢሮ ተደወለና ነግሯል። ለምን አባሽ ነው የምትለብሽው አንቺ? እዛ ሀገር እኮ የመጣሽው። ከዛ እኔ ይቅርታ እማዬ ተረጂ በአላህ ይሆንብሽ። እኔ አላህ እሺ ይላል ነው መሰለኝ። ግፍት አትስጡኝ ለአቡዬ ስጧት። እሺ እኔ ማውጣት አልችልም። እሺ ይቅርታ። ከዛ ተረጅኝ፣ መሬም ነው ስሟ። መሬም እባክሽ ተረጅኝ፣ እኔ የእናቴ ምዳ አለብኝ፣ ልጅ አሳዳጊ ነኝ፣ እባክሽ የኔ እናት አልኳት። ከዛ ግን እሺ እነግራቸዋለሁ፣ ጥሩ ፊትም እነግራቸዋለሁ አለችኝ። ከዛ እነግራቸዋለሁ አለችኝ። እንደገና ያንን 5 ሪፎርም የገዛችው መለሰችና ረዣዥም ይዛል ይመጣ። ያንን እየለበስኩኝ ጓንት እየለበስኩኝ 2 ዓመቴን ጨረስኩኝ። ቤተሰቦችን ያን ሁሉ ቤተሰቦችን እረዳለሁ። አሁንም ደግሞ ቢሮ መጥቼ ያኔ ሰዎቹ እንደደከመኝ ገብቷቸዋል። ከዛ እንፈልግም ቢሮ ብለው መለሱ ቢሮ። አሁንም ደግሞ እዛው ራስ ካይማ የሆነ መስሪያ ቤት ማለት ነው 2 ዓመት ሰራሁ። አሮጊት ናት፣ 10 ልጆች አላት። ከዛ እንደዚህ እየጠቀለለች እነሱን ሀገር ሞልፈፍ ይባላል ትሸጣለች።